بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيبتوتك إنك كيريدا. الحمد لله رب العالمين، ربنا جهان ولندي بسفارون كيسات جتة دقيقة قباب دو تنان كيستي أمس كيريدا ولين آمنا إن شاء الله تعالى. نبين كي نوان جنان عليه الصلاة والسلام حديث سيار رواية أغرتين إمام مسلم نوغبا سنكيسة تججادا: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أكنا جئ نبين عليه الصلاة والسلام. نمني صومنا كان صومني إيغانا باتي شوالي إرى جها اتدبلته. نمني أغرتين صومني شوالي إرى جها جلا أوفته كان كصيام الدهر جد سن akka soomana waggaa tokkooti jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. Akka nama waggaa tokko guutuu soommaneeti jechuu ajriin isaa. Namni agartee baatii ramadaanaa soommanee shawwaal irraa jaha soommane sun akka nama agartee waggaa guutuu soommaneeti jedha nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Isin hin dabrin ka agartanii milkiin akkanaatu ni obboleewwan kenna. Isin hin dabrin ji'a tokko guutuu soommantanii guyyaa jaha soommanuun dadhabinaa baatii shawwaalirraa ajrii guddaa argatan. yoon soommanin illee inni sun nama immoo mindaa guddaa argatan. laal namni saabaa agartee ramadaana guutuu soommanee shawwaalirraa bulii jahatti edaa tuutiif akka nama waggaa tokko soommaneetitti isaaf qabama jechuu duuba. Soommanni kun immootu feetu shawwaaliin gama duraatirraa soomuu dandeettaa. Jalqaba akkuma soomana irraa baateetiin hin jette guyyaa iddee guyyaa lammataa sana agartee takka ittee eegalattee jaha walit dhaabu. Yoo feete immoo gara dhumaa baatii shawwaalii kana agartee 24 fa'aatti eegaltee 25, 26, 27, 28, 29 haga 30 soommanu. Yoo feete immootu walakkaa kanas soommanu. Yoo feete har'a soommantee guyyaa 2 cabsitee guyyaa 3 cabsitee guyyaa gafeetee cabsitee eeganaallee guyyaa biraa soomma. Hafuura baafataa akkasitti deebi'u. Akka kana marattuu ni dandeettaa jedhan alamru waase. Akka marattuu ni dandeetta. Waan rakkoo qabuuti miti. Jiinummaan kun si jalaan bahin malee. Baatimmaan shawwaal kun si jalaan bahin. Akkana jedhan ulamaa'iin. Baatimmaan shawwaal kun si jalaan bahin. Haga baatii shawwaal kana keessa jirtu feetu tokko tokkoon guyyaa garii soomtee guyyaa garii cabsaa guyyaa garii soomtee guyyaa garii cabsaa bulimmaan jaha sirraa haa argamu. Bulima jaha callaa soommantaa beeki. Bulimmaan jaha sirraa haa argamu jechaadha. Ji'a kana keessatti agartee akkuma goote godhi guyyaa jaha soommani ati. Kalaas ajrii kana argatte jechuudha. Yoo feete walit dhaabii soommani, yoo feete agartee guyyaa kaan cabsaa guyyaa kaan soommani, yoo feete gara duraatti soommani, yoo feete gara bodaatti soommani, akkuma feete soommani guyyammaan jaha sirraa argamu. Osoo baatiin shawwaalii kun hin bahin. Baanaan immoo jalaa dabre ajriin kun jechuu duuba. Kanaafuu yaa obboleewwan keenya soommanni nu jalaa bahe jennee amma waan dabreef booyuu dhiifne tahafti haadha qabannu duuba. Soommanni dabrullee kun nabiin keenya karaa nuu godhee jira. Shawwaal irraa guyyaa jaha soommanu. Guyyaa jaha yoo soommante ajrii nama waggaa tokko soommanii argatta jechuudha. Namni agartee baatii ramadaanaa soommanee jahan shawwaalii jala oofate akka nama waggaa tokko soommaneeti jee nabiin alayhi salaatu wassalaam. Akkana duuba. Akkuma san guyyaan biraallee ka soomuu danda'an hafee jira jechaadha. Soommanni agartee baatii ramadaanaa callaadhaa miti yaa obboleewwan keenya. Abbaa kayrii dabaratuu barbaadeef, abbaa kayrii heddummeeffatuu barbaadeef soommanni agartanii hedduudha jechuu duuba. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam baatii ramadaanaa maleellee agartee soommanuun isarraa argamee jira. Baatii ramadaanaa maleellee soommanuu. Duuba soommana agartanii guyyaa isniinaatii fi guyyaa kamisaa irraa nabiin keenya agartanii guyyaa isniinaatii fi guyyaa kamisaallee nabiin keenya ni soommana. Guyyaa kanallee ni soommana jechuudha. Nabii keenya gaafatanii gaafa tokko soomana guyyaa isniinii irraa soomana guyyaa wiixataa irraa ka hojja dure irraa gaafatan. Maali soommanni sun fadliin isaa maali jedhanii agartee nabii keenya gaafannaan faqaala dhaalika يوم ولدت فيه ويوم بؤست أو أنزل علي فيه رواه مسلم. نبينا كنجي عليه الصلاة والسلام.
soomana guyyaa sanii irraa gaafatanii jennaan nabi Muhammad waan jedhe guyyaan isiniinaa sun guyyaan keessa dhaladhe guyyaani keessatti ergame ammallee guyyaan keessa ergamee jedhe ka rabbiin itti na ergate takkiyyuu guyyaa keessatti waa hinnatti bu'ee jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam kanaafuu guyyaa fadlii qabuu jedha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa keessatti تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم نبينا كندي عليه الصلاة والسلام ويان هجين نما أغرتي ربي رفدمتو ويان هجين نما أغرتي كافدمتو جتشارا ويا إسنينتي في ويا كمساتي جي وجدري في ويا كمساتي جي أنين جالت داجر أغرتي كا هجين كي يفدمو haala aniin kun agartee soomana qabuuni je fa'uhibbu an yu'rada amalii wa ana saa'imun je aninin jaaladha hojiin kiyya fidamuu jechaadha rabbii aalamaatirra haala an soomana qabuuni ja haala an soomana qabuun guyyaan hojiin namaa asii gara samiidhaa ol baafamtu guyyaa kami guyyaa isniinatii fi guyyaa kamisaati guyyaa kana keessatti soomanuu jaaladhaa jedha akka hojiin kiyya agartee hojii kiyya san keessa soomanni naa oolu akkana jedha nabiin alayhi salaatu wassalaam nama soomanuu barbaadeef karaan bal'aa jechuudha soomanni sunnaadha kun hedduudha akka soomana daawudii faa guyyaa tokko soomanii guyyaa tokko cabsu duuba guyyaa isniinatiif guyyaa kamisaa torbaanirraa soomu ji'arraa guyyaa sadi soomu duuba kanatu argame jechuudha hadiisa biraa keessan nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 كريفا جي نمني قياتك وصومني كرا ربي كيستي طاع ربي تر وسوجر ججو قال ربي وسوقل نمني قياتك وصومني ربي انه اغرتيك ابدرا فول اسافه جيسا جدي امتا ترباتم ديم سا امتا ترباتم ربي ابدرا نمتي كنا فجيسا ججو صومن وتكو تشيو سوميجو soomanuma tokkocha yoo soome jedhan karaa rabbii keessatti jechuun kun xaama rabbii keessatti jechuudha jedhan akkana duuba yaa obboleewwan keenya ajrii hagana ga'u namaa qaba guyyama tokko rabbiif niyyattee yoo soomante darajaa hagana ga'u sii qaba soomannummaan sunnaadha jechuudha soomana kaan inuun gaafatiin kaa gadin dhiyaatu ajriin isaa insha allahu ta'aalaa asumattiin hin dhaabaa isinirraa rabbii waan baranne keessa barakaa nuuf haa kaa'u sheer walii godhaa kayilii tan wal dhaqqabsiisaa isiniin jenna subscribe illee godhaa akka agartanii wanni an asii gadi dhiisu khayriin isin bira geettu jechaadha وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء